Jirra jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii akka nagaa fayyaa jiraattan abdii guddaan qaba. Egaa mee viidiyoo tokko ilaallee walitti deebina. Viidiyootti kun maalidhaa jettanii na gaafattan namoonni hin argine hin jiru. Adaamaa keessatti namoota hedduu manni ijoollee keenya shamarran biyya arabaa hedduun isaanii diigamaatii jira jechuudha. Diigamee immoo haawwolee keenya daa'imman karaarratti bahanii jiraachaa jiru jechuudha. Kuuwwan barandaa namaa kuuwwan karaarra jechuudha. Egaa uummanni maal godhee hiriira nagaa bahan jechuudha. Maaliif haqa isaatiif falmata jechuudha. Uummanni kun haqa qabaa. Dafqa isaatu irra jira. Dafqa isaan bitatee dafqa isaan irra jiraachaa jira jechuudha lafarra. Kanaaf uummanni kun hiriira baha manni isaa diigamee haala malee jechuudha. Namni yoo mana diigan dadhabbiin nama sanii deebi'uufii qaba yookaan hammi tokko ta'ullee wanni isaan ittiin jiraatan wanni isaan keessa jiraatan yeroodhaaf godhamuufii qaba jedheen akka yaada kootiitti akkasitti yaada. Egaa uummanni kun gaafa akkas godhu maal godhu warroonni seeraa akkasitti jechuudha qaawweedhaan yookaan immoo meeshaadhaan jechuudha meeshaadhaan ari'aatii jiru jechuudha. Uummanni kun nama biraatii miti biyya biraatii dhufee biyya keenya keessa hin qubanne jechuudha. Nama keenya saba keenya lammii keenya jechuudha. Egaa kun maaliif barbaachise? Mootummaan nama irraa fixee lafa bulchuu jedhamu maal bulchuu akka barbaadu isa rabbumaaf dhiisne jechuudha. Egaa akkuma argitan immoo mucayyoo suuraa kana cinaatti argitan jechuudha. Mucayyoo kana jala manni diigameeti jira jechuudha. Egaa seenaan ishii seenaa bal'aa baay'eedhaa fi seenaa namoonni baay'een dubbisanii irratti haasa'anidha. Anis waa'uma diigamuu mana kanaatinis wal qabsiisee waa'ee shamarran biyya keenya keessatti dararamaa jiranii akkasuma biyya namaa keessatti dararamaa jiranii kanarraa waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Egaa shamarran keenya rakkoolee garaagaraa argineetidha kan biyya keenya keessatti waa godhannu. Rakkoon nuti hin dabarsine jira jedheetoo hin yaadu erga biyya namaa kana dhufneetti jechuudha. Waa baay'ee gadadaa hedduu beelaa hedduu fooqii namaatirras deemnee dhiqaa. Egaa kan jiraatee fooqii sanarra osoo qulqulleessuu kan jiraatee biyya ofiisittis galee hedduudha. Kan immoo yoo osoo hin milkaa'in akka obboleettii keenya kanatti jechuudha. Obboleettiin keenya tunis jechuudha torbee yoo hin guunne guyyaa 3 jechuudha erga boqottee waaqayyo lubbuu ishii nuuf haa maaru mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu. Obboleettiin keenya kun fooqii kurnaffaarraa lafa dhoofte jedhan. Fooqii kurnaffaarraa lafa dhooftee du'uun ishee sababa maaliitiif yoo kan jennu taate egaa akkuma beekamu mastaawatii yookaan foddaan isaa of laalee qaba jechuudha. Biyya irra caalaa fooqii kan jedhamu yookaan gamoo kan jedhamu Beerut keessatti baay'inaan kan argamu kuuwwan biyyi biraa viilladha jechuudha. Egaa kanarraa kan ka'e ishiin yeroo baay'ee hin qulqulleessu. Ishiin qulqulleessuudhaaf fooqii sanarraa ol baatee fooqii saniin lukaan isheetiin ala ejjettee yoo qulqulleessitu egaa lafti marteenii obboleettiin keenya achirraa kuftee boqottee jirti. Nuti kana hunda taanee hojjenna. Wanti nu hin ta'in biyya ormaa kana keessatti waan jiruyyuu natti fakkaatu jechuudha. Kana hunda taa'aa hojjechaa biyya keenya keessatti gaafa manni nu jalaa diigamu gaafa dhugaa dubbachuu fi wanni dubbatan nama harkaa bada jechuun akkanatti hin jiraanna jedhanii nyaanna jedhanii gaafa bahanii immoo karaatti hafan garaan nama gubataa. Yooti immoo itti xaaranii hojjetanii ijaarratanii jedhan gaafa itti boqadha boqonnaa kiyya jedhanii itti gammadan haala hin taane guyyaa takka keessatti manni waggaa meeqa itti xaaranne itti ifaajan nama harkaa dhabamuun isaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Inni lammataa immoo uummanni akkanatti gadi bahee haqa isaatiif falmachuu hin dandeenye kun biyya isaa keessa firii ta'ee jiraachuu hin dandeenye kun biyya isaa keessatti haala isa barbaachiseen mana isaa ijaarratee lafa isaa bitatee ijaarratee dafqa isaatiin irra jiraachuu hin dandeenye kun eessa akka jiraatu rabbiidhumatu beekaa jechuudha. Dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa. Jiraachuufis baay'ee ulfaataadha. Dhugaa biyya keenya keessa baqannee biyya biraa jiraachuuf akkamitti biyya biraa jiraanna biyya biraa keessatti
zeegaa biyya keenya himannee himachaa jiraachuun egaa biyya qabna jenneetidha kan jiraachaa jirru haga ammaatitti. Garuu biyya keenya keessatti haadholeen bu'aa jiru. Dhiigni ijoollee keenyaa, walii keenyaa, dhiigni abboota keenyaa, dhiigni manguddoota keenyaa gadi nam'aa jiraachaa jirra. Egaa kana hundumaa kan beeku Waaqayyoodha. Akkasumas immoo obboleewwan keenyaa ta'ee nus ta'ee wanti har'a obboleewwan keenya irra gahe nurras gahuu danda'a hin beekamu. Egaa obboleewwan keenyaa dafqa obboleewwan keenyaa baduun dafqa keenya ta'uu qaba akka gootitti jechuudha. Akkuma kiyya xaarrattee fidattee ijaarrattee dafqa obboleewwan keenyaa baay'eetti jechuudha. Amma keessattuu keessa darbeera. Kan Finfinnee jedhan caala kan Adaamaa kun baay'eetti ulfaate dhugaa dubbachuu fi baay'ee mana namoota hedduutitu diigame. Kan diigame keessas namoonni haadholeen keenya karaarra jiraachaa jiru. Dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Manni kiraanuyyuu amma dabaleeti jira jechuudha. Sababni isaa namni ala hin galu manuma gala. Haala sanirra hin ka'e manni kiraatillee haala dabaluu keessatti jira jechuudha. Akkasumas yeroo uummanni gadi bahee dubbatu qawweedhaan irra dhaabbachuun kun sheemii guddaadha dhugaa dubbachuu fi warra biyya bulchu caala beeknee osoo hin ta'in kanaasofnu egaa lammiin ofii sabni ofii haala barbaachisu yoo hin jiraatiin mirga isaatiif gadi bahee yoo hin falmatiin akkamitti akka jiraachuu qabu hin beeknu jechuudha. Dhugaa baay'eetti ulfaatadha. Kanuma hundumaa haqa keenya rabbiin haa beeku. Wanti beeknu hin jiru Waaqayyo nuuf haa beeku. Obboleettii keenya kan boqotte lubbuu ishii nuuf haa maaru. Kan manni jalaa diigame immoo yoo fayyaa qabaatte obboleettii bara rabbi ijaarrachuu dandeessa. Umurii keessii si haa dheeressu. Ganaati ammallee daa'ima rakkina guddaa keessa darbitee iddoo kana geesse. Ammas immoo yoo siif danda'ame dandeesse biyyuma jirtu sana taa'itoo waan godhachuu qabdu godhadhu. Egaa addunyaan tun bu'uureedha. Qabeenya addunyaa kanarratti godhatan har'a argamti boruun dhabamti jechuudha. Fixeessa ganamaati. Wanti godhan hin jiru jechuudha. Al tokkoon wanti hojjetatan goggaa baay'eetti xaaran al tokkoon nama jalaa baduun inuma nama gaddisiisa jechuudha. Akkasumas immoo sababa manni diigamee uummanni hiriira nagaa baheenis immoo lubbuun namoota hedduutu iyyuu bahaa jira waan ta'eef kanaaf ati giftii obboleettiin keenya lubbuu keetiin iyyuu jiraattee kana arguun qabeenya godhatteetu jalaa baduun inni kuniyyuu guddaadha. Kanaaf hobsan barbaachisa hobsuudha. Warri immoo obboleewwan mana arabaa keessa fooqii garaagaraatirra hojjettan of eeggannoo guddaadha hojjedhaa hadaraa isiniin jedha. Sababni isaa ijoollee keenya miidhaan garaagaraa irra gahaa jira. Adaraa lubbuun birriin lubbuun caaltu. Yoo lubbuun jiraanne birrii finna. Birriin nu fiduu hin dandeessu nutu birrii fida malee. Kanaafiyyuu of eeggannoodhaan hojjedhaa. Mana kanaaf immoo warri maatiin ta'in maatii ta'uudhaan na jajjabeessuu hin dagatiin. Akkasumas immoo warri mana kanaaf haaraa hin ta'in warri duraan jirtan warri koomentii nuuf barreessitan sheer nuuf gootan laayikii nuuf gooftan ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha asumarraan dhaamsi viidiyoo kiyya har'aa asumarratti xumurata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuun turaa'e isiniin jechuun jaaladha. Iddootti dogongora keenya immoo nu sirreessuu hin dagatinaa. Koomentiin keenya sa'aatii 24 banaadha. Yaada qabdan keessa qabdan achirratti nu barreessuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.